Keroodina waan argadha garuu nan galchitumna baay'ee si jaaladha malee dhugaa rabbi kulli wallahi manaa midhaan jiru hedduun si argamlee shumaadri siif baay'ee haadha faadhii guyyaa tokko. Thank you so much. Hedduun agaratoomi. እና በጣም ነው የምወድሽ የእኔ ውድ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ማን ስንት ገና ፋሚሊ ወሌ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أكمل شاذرتا جرا والله الحمد لله جايز كوبي لينك يفتحوا ما لينكم إنما كون والله لا تفتحوا ولا جواب بس هي سجالنا أنا قلت كنا أقول كني جواب تفو سينجنا كالتي روزين تبتو هاي نمن تبتشور بدن تبتام Tupada or tupa sure badda. Maki ma isinitti jabaatte beeytani maal dhabdan maki beeytani waan akkatti waxxaree qabe qaata kuufiftan sira achilum maki waan na dhageettuu fi asli duuba ergetanii miti maki waan akkatti fireeni isii qabeef dadhabe. Ani riyyoonni kiyya meeqatu manatti galee asirraa daaraa gootanii boonas gannas achuma jira baran nan sochoosu gaara guddaa isini galee miti makii anatu akka qabee deemanii jira dhuga hin dandeettan ammallee wallahi hin dandeettan ta'u isaa hin dabbara ishii hin dabbara isini galee miti nuti humna hin qabnu birrii hin qabnu onnee qulqulluu qabna akkaataa itti nama qabatan beeyna nama deebii deebisaniif beeyna nama jalaa cadhisan beeyna akka itti nama mooyatan beeyna waggaa 27 baranne makiin ilmootiyya garri ati baaftu garri ati geessu tokko hin jiru an sitti himaan kana amani sitti himaan ati shilam maal abboo torbaan guyyaa tiktookii irraa gubdan achuma jirti maaliif abbaa jabaa waan qabduufi tiktookii isin guyyaan irraa gubdan akka oromootti osoo hin taane akka harargeetti osoo hin taane akka arsiitti osoo hin taane abbaa jabaa waan qabduuf 300 olitti argitanii bargaaf deebitullee tafooloo 1000 takkaatiin isinitti dhufteen beeytu 300 oli dhuftee fooloo goraa isiniin jetti sini galee miti abbaa jabaa qabdi sini galee kara jaaladhuutuma jibbitullee fudhadhu kun gifaa bil wanni amma akkasiin gubbaa jirti gabbara ittira hin nyaata doktorri funyaan qabe osoo anuu qabu badhee warri baale akkatti baxxaaniyaa wayaa gabbar leenca akkatti fida. Nama keessaatiin kafalam gumaan. Kafalamtee itti gumaan taraakta jira keenya isaan kunis obbolee keenya bakka dandeettii akkasii qabaatanii waliin jeesanii nama duullee waa faarsanii. Garuu bakka akkas keessaa fudhachuu danda'an jechuudha ija. Walillee isillee wal mijjeessin taasisuu kuma qabnaa wal jeeftanii kuma gama keessaan fitinaadha. Ijoollee dhaabbata warra baagaa ijoollee xiyyaa irratti booddaatiif walitti qataqaati addaan ba'a malee wal jeeftanii gama keessaatiin kuma qabatanii ilkee kijibaa dhuftanii isin walitti kuflinaadha. Garuu akkas jira keenya. Ati yeroo ammoo fardii biraa osoo haasawnuti dubbii gandaan of asirra dubbii gandaan ittiin godinaa jechi jirraa turte. Hogguu jennu amma qabdii teenya qiyaasaa godhannu isaa fardii haasawne isaa kishnatti adeemsa. Amma abbaan wal ajjeese rabbiin ajjeesaa jeemate gumaaf amalaan jenne. Gaasii kanaan halkan liivii bultee tiktookii ilaaltee maal laaltee deemtee rafti osoo ammootu iyyuu gaasiin cufne ganama dhuftee yoo jettu gaasiin qilleensi yoo tandanaa bulee ganama ammoo itti dho'aa jechuudha. Ijoollee lamaan tan har'a osoo argitanii akka isaan jiranii fi har'a ammootu gaafa ibiddaa isin gubatte akka jirtu kanaaf si ilaallata dhimmi kun maakii qofa tiijii qofa odoo hin taane si ilaallata. Kanaaf irraan bahin jechuu barbaadeetti Haimad. Yaa isin dhaggeeffadha jala maaliif beeyta waan qarqaarsaa kanarratti dandeettii namni qabu maayikii fa'a asilii fa'a jara waan jaraan ammoo waan sagalee ta'uu akkati jette anis isin faana jira. Maaliif jennu? Rakkoon hin jiru ayyaa ati dubbadhu sultaan mee sultaan ati waan jiru dubbadhu anis jedhumaan maakii maal barbaanne seeta gaddarra aslitti bilbilaa turre aslitti bilbilaa turre
Akkuma ijoolleen tun darbiteen jechuudha. Maaliif ijoolleen darbiteerti reeffa nu galchaa fi miti reeffa galchineerra kalee galgala alhamdulillah awwaalleerra. Attaatiin jechuudha. Qidaame ganama duute sanbanni cufaadha wiixata prosesiisii fidhee lammaffoon halkan tasaa farsiiste. Galteerti jechuudha. Nagahaan haadha biraa baatee reeffaan itti galuun hagama. Yeroo dheeraa garuu nan galchitumna baay'ee si jaaladha malee dhugaa rabbi. Kulli wallahi manaa midhaan yeroo hedduun si argamu leesh maadri siif baay'ee. Ada Fadil guyyaa tokko. Thank you so much. Hedduu naa galatoome. Naa በጣም ነው የምወድሽ የእኔ ውድ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ማን ስኒቲ ገነ ፋሚሊ ወሌ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أكمل شاذرتا جرا والله الحمد لله guys copy link starter مالين كون نمكن والله والله starter ولا جواب بس هي سجالنا أنا قلت كنا ورا كني جواب هو سينجنا كاليتي روزين تبتو هاي نم تبتشور بدن تبتام تبتشور بدن